Good. Do you want to become a Muslim? Huh? Do you want to accept Islam? Yeah. Very good. Repeat the word that I say with me. Okay. Do your finger like this. This means there is a God in the heaven, not in this planet. There is a one God. You say? Say with me. Repeat with me this word. Yeah. Tell me, I'll repeat. Okay. Point your finger like this. Point your finger like this. Yep. Yeah. Ah, okay. Tagaan dyan at fakal. Wait, tick. Yeah. Repeat before me, okay? Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna Muhammadan 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 Mana khana khail baje. say with me wa ashhadu Ana berarti ya Sagale berarti Sagaling kejira. Kangkoti no have Ini magina kaisa jirra na kamu jedam. no have Boru saat yakana rumno. Boru saat inano sagali dit. Aye boda debe sagale video ka be jira na berato I don't know bekwan Okay baka okay ni boru saat di sagali takka toli tiwana yenna. yo sagale nagame bakka kabati ade murakkolin jiro aye Shibaka borun devina saat di ratin sene sendu bisna icho. Angkit lek video cufiti mutan ka tu shada karate di sedem rabbi siaka jigo bimbona rabbi siaka jigo amma debe jira bar amma debe jira koy kamu भी बर video cufiti le tiken rabbi siaka jigo amma di dagama ya bo video cufiti yo timi jomni le tiken kanaga amma di dagama Muhammad yo timi bimbona video cufiti tiken sagale da batu Hello? ewa fitti si Muhammad repeat this word before me okay ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu wa ashhadu anna Isa Isa Abdullahi wa rasuluh we will repeat this word in English, okay? I bear witness yeah, I will witness that there is no God
That there is wait. There is no God There is no God worthy of worship worthy for worship except Allah. except Allah. And I bear witness Allah we will praise that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad peace be upon him huh? I don't understand. peace be upon him Which people? is the last and the final messenger of Allah. You say? I bear witness My be witness say with me. Are you hearing what I'm saying? Okay. Understand. Sagalee kan jiru. Ayo waan dhuunfuuf dhaabni baay'ee cinqamaa jira. Innillee waan ta'eef inshaallah rakkoon qabu waan madhaamtuuf dhaabni inshaallah. Bakino. Okay, Muhammad Amin ni dhageessaa? Bu'uura jirta. Nan dhagaa amma gidduutti neetwoorkiin na qabe. Shaadaan xumuramee jira Muhammad Amin. Shaadaan ni ga'a inshaallah. Arabiffaan qabateera baqiidha. Mucaallee baay'ee cinqamaa waan jiruuf. Waa'ee ijaaree ofiin boonaadhaan inshallah yee. Ittimi tummaan. Ofiin boonaa. Oh. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Itti himi kana booda islaamummaa practice akka godhu salaatu qaama dhiqatee kana booda salaata akka salaatu islaamummaa irraallee akka barachuu qabu isa beeksisi. Maqaa isaa gaafadhuuni yoo maqaan isaa kan maqaa shirkii ta'e maqaa islaamummaa irraa jaallattu ni jira jedhii gaafadhu. Inni gara biraa maybe challenging garagaraa isa mudatuu danda'a kana booda. Maybe maatiin isa jibbuu danda'u, hiriyoonni isaa isa jibbuu danda'u. Maybe challenging garagaraa isa mudatuu danda'a. Kana keessatti akka jabaatu maal isaadhaaf dhaami. More islaamummaa gaafa baratte caalaan jaalatta. Kanaafuu islaamummaa barachuu irratti jabaadhu jedhii jajjabeessini okay? Rabbi gadirra nu haadhaaf nu hunda'u, Rabbi isarraa jaalatu inshallah. Akkasii itti fufaa abdii.